እንደ ፎርማል ሰው እንጂ እንዳንኳኳው ከፈትኩና ገባውና ዘጋው። ድምጿ ከፍ ያለች ስታወራ በቦክስ መታው ጆሮዋ ላይ ስመታ ደማ ጆሮዋ እንትኑ ወርቆ ያለበት ማለት ነው። ከዛን ትንሽ ተንቀጠቀጠች ፈራችና ቁጭ በይ እዚህ ጋር አልኩና ወደ ጥግ ወሰድኳት። አሁንም ነገር ይችላል እኔ ምን ድምጿን ከፍ ያደረገች ነው እኔ አልበዛ በቃ የመጨረሻ ነው ጨርስሻለሁ አልኩ። ከዛም በኋላ እኔ እንደዛ ያወራው አዘናካኝ በሆነ በመሃል ላይ ብላውን በቃ ቀማው ብላ ነበር እጇን ላከችው እንጂ እንደላከች ብቻ ስትስ ስለቱ ቆረጣት። ቀማው ብላ እኔ አጠንክሬ ነው ያስኩት በአጋጣሚ። ከዛም በኋላ ልክ እጇ ተቆርጣ አለመሳካቱ ሲያይ ጩኸት ሰስትለቅ ወጋት። Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube Adam Indasamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya ta'uun irraa madditee isin haadha qabdu isin jecha kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota koo hunda keessanuu isin jaaladha ana caalaa rabbi isin haa jaalatu isin jecha guyyaa har'aa akkuma argaa jirtan viidiyoo amma suur sagaleedhaan isin dhageessisee waa'ee ajjechaa obboleettii teennaa Hayimaanoot Badhaadhaatiin wal qabatee waan xiqqoo haasa'uu barbaada. waan hedduu haasaa namicha kana keessatti namichi amma suur sagaleedhaan dhageettan kuni ka Hayimaanoot Badhaadhaa ajjeesedha. Akka ajjeeses amanee jira dubbatutti jira. As keessatti waan xiqqoo wanta ifa naa hin ta'intu jira. Waan kana isinis akka quba qabaattanidha. Asuma keessatti immoo waan tokko tokko kaasee waan anatti gaafii ta'e isiniifis gaafii godhee isinii dhiyeessa. Dhugamatti wanti gaafii natti ta'e haqni ni jira ka jedhudha. Addunyaa kana guutuu addunyaa irraayyuu haqni ni jira ka jedhu gaafii natti ta'e jira. Dhugaadha haqni ni jira namoonni jedhanis jiraatu ni mala an haqni hin jiru warra jedhu irraayi. Gaafiin inni lammataa immoo dhugumatti seerri gumaa namaaf ni kafala kan jedhudha. An warra seerri gumaa namaaf hin kafalu jedhu irraayi. Maal ta'e Adam mataan isaa fayyaan qabu maraate jechuun keessan hin oolu. Garuu waan natti fakkaateen dubbataa jira waan isinitti fakkaatu isinis koomantii keessan irratti barreessa. Gara suur sagalee namicha Hayimaanoot Badhaadhaa obboleettii teennaa galaafateetitti yeroo deebinu wantoota inni haasa'e afaan Amaariffaatiin gara afaan Oromiffaatitti jijjiiree waan xiqqoo isinitti hima. San irratti kaasee immoo wantoota silaa haasa'uu qabu waan silaa poolisoonni Itoophiyaa godhuu qaban waan hin godhin waan tokko dirqama waan tokko beekuudhaaf poolisii ta'uun irraa hin eegamu. Namni martuu ilaalcha qaba akkaataa itti yaadu qaba waan tokkorraa waan hubatu qaba kallattii ittiin ilaalu qaba. Anis wantoota as keessaa laalee waan muraasa isin biraan gaya. Namichi maal jedhee suur sagalee isaa ka amma dhageeffattan kanarratti akka Hayimaanoot Badhaadhaa ajjeese amanee jira. Hayyee ajjeesuu isaa amanee garuu wantoota inni haasa'e kana keessatti maal fudhattan laata? Jalqabatti wanni inni jedhee ani akkuma nama kamiitittuu karra anko akka'ee karra dhadha'ee karri banaa jira banadhee ol seenee keessan cufee jedhe. Keessan cufee wayita Hayimaanoot Badhaadhaatitti achi siquu isiin waan fuula sodaa irraa mul'ateef sagalee ol kaastee natti dubbatu isiin barbaannaan boksiidhaan gurra jala dha'ee jedhe. Yeroo boksiidhaan gurra keessa dha'utti gurra jalaan dhiiguu jalqabee jedhe. Booda fuudhee achisiisee bakka wayii teessisee jedhe. Gara xiggii achi xarafa irratti achisiisee teessisee eessa akka jiru natti himi jedhee gaafadhee jedhe. Waa hedduu as keessatti waan namni isinitti himu kana keessatti waa hedduu isinis poointii waan qabatu qabdan qabadha. Eessa akka jiru natti himii jennaan isiin sagalee natti ol fuutee natti haasoftee jedhe. Booda carrisishaalloo jedheeni jedhe si fixaa lubbuu si baasaa an jennaan utaaltee billaawa na harkaa butuuf yeroo isiin yaaddu an billaawa jabeessee qabeen ture albeen an qabe kuni harka isii muree jedhe. Booda isiin sagalee ol kaasuu hennaan albeedhaan waraanee jedhe. Akkanatti ajjeesee jedhee haasa'ee jechuudha. As keessatti wantoota ifa naan ta'initu jira. An akka nama tokkootitti ani poolisii miti akkuma nama kamiitittuu nama dhuunfaa jiraatudha. Barumsa sekiriitii barumsa poolisiitis baradhee hin qabu. Garuu yoo akka nama tokkootitti yaannu namicha kana duuba maaltu jira kan jedhudha. Wanti inni barbaade hoo maalinni akka poolisoonni Itoophiyaa jedhanitti akka namichi kun isii zarafuudhaaf yookaan mallaqa yookaan waa irraa fudhatuudhaaf isitti seenee haasa'aa jiranii. Wanti kun hagam namaaf liqimsama. Kanaaf ani addunyaa kanarra fitih yeellam wannoon hin jiru wanti jedhuuf addunyaa kanarra haqni hin jiru wanti jedhuuf dhugaadha haqni ni jira warri isin jettan amma namicha isa ajjeese kana waan qabame qofaaf haqni ni jira jechuun keessan hin oolu. Garuu ansanii miti wantoota hedduu wal bira qabeen laalee haqni akka addunyaa kanarra hin jirre murteessaa jira jechuudha. Waan hedduurra dhaabadheeti. So
akka ajjeesu amanee jira akka ajjeese san booda immoo maal jedheen sinnatti sagalenatti ol kaafnaan waraanee jedhee akkaataa inni seenee fi akkaataa inni itti waraanee ajjeese amanee jira. Garuu wanti gaafii natti ta'e wanti inni eessa keette jedhuun suni maalinni dhugama namichi kun mallaqa isii zarafuuf immoo yookaan warqii isiin ofirraa qabdu irraa zarafuuf immoo maal barbaade waan kana duuba maaltu jira eenyutu jira waan jedhu poolisoonni bal'inaan laalanii yoo nu beeksisin dhugumatti addunyaa kanarra haqni akka hin jirre amanuun isinirra jiraataa jechuudha. Isinii liqimsamuu dhabuun mala haqni hin jiru yoo an jedhu kana garuu haqni akka hin jirre liqimsuu qabdanii jechuudha. Maaliif kana jette jechuun keessan hin oolu. Akkuma inni jedhee eessa keette jedhee gaafannaan natti himuu diddee jedhe. Wanti inni gaafate sun maal akka ta'e nuuf hin himamne. Nuuf himamuyyuu mallaqa jedhanii nuuf himuun ni mala dubbiin garuu akkasii miti. Maaliif karaa warra maatii warra hayimaanoot badhaadhaa irraallee intarvii isaanii ka afaan Amaariffaatiin godhan kan sa'aatii tokko guutuu dhageeffadheen ture waan obboleettiin hayimaanoot badhaadhaatii fi beeksisabni isaanii yookaan faamiliin isaanii haasayan guutuu isaa intarvii isaa miidiyaa biraatti irratti kan godhamee jira kan dhiyoo tana gadhiifame malee kanaan wal qabatee mucaan kun akkuma ajjeesee geesseen gadi yaataallee ka jedhu ajjeesee jira ka jedhu teekistii obboleettii hayimaanoot badhaadhaa irratti teekistiin seenee jira. So eenyuun ajjeesee jira jedhee eenyutti dogongoraan gara obboleettii isaaniitti erge bilbila isiitiin bilbila hayimaanootiin obboleeyyan isiitirratti teekistii kana ergee jechuudha. Kanaan wal qabatee kuni dubbii poolisoonni akkamitti akka laalan baay'ee nama ajaa'iba. Kanaaf yaan haqni hin jiru jedhu kan hin jiru jedhuuf haqni ni jira warra jettaniif yoo haqa parsantiidhaan ka keettan taate haqni ni jira jennee ni amanna. Garuu haqni parsantiidhaan waan kaa'amu miti 100% haqni haqa ta'uu qaba jechuudha. Yoo parsantii ka kennitaniif 50 60 kennitaniif taate haqni ni jira jettanii of amansiisuu ni dandeettan isin. So eenyuun ni ajjeesaa jedhee ajjeesee jira jedhee teekistii san dogongoraan kan obboleettii isaaniitii fi namoota biraati irrattis ergee jira. Eenyutti erguu isaati teekistii san namni namicha kana erge duuba isaa jiraatu agarsiisaa jechuudha. Poolisoonni waan akkanaa kana qoratuu dhiisanii akkuma beekamu kanaaf haqni hin jiru ka jedhuuf abbichi akka mucattiin tun ajjeefamte erge hanga onaatitti eenyummaan isaa hin beekamne jechuudha. Nuti akka ilma namaa tokkootitti ka ajjeese qofa osoo hin ta'in bakka wanti kun irraa ka'ee fi nama waan kana raawwate maaliif akka ajjeefamtee fi eenyu akka ajjeese beekamuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf teekistiin kun ajjeesee jira jedhee maliktiin inni kaa'e kun obboleeyyan bira kan inni erge kun namichi kun eenyutti hime eenyuun ajjeesee jira jedhe. Intarvii san qofaa miti. Intarvii san irratti waa hedduu fudhadhee dhaga'een jira. Obboleeyyan isaanii akka jedhanitti hayimaanoot badhaadhaa obboleettiin teennaa riisarchii wayii waan haaraa irratti akka dalagaa jirtu nuuf himtee turtee jedhan argata addaa yookaan kalaqa addaa jechuudha. Kanaaf kalaqa addaa sanis ta'uu ni mala wanti inni barbaaduudhaaf mucattii tana ka ajjeeseef yookaan ka galaafateef jechuudha. Maaliif kana jechuu dandeette warra naan jettaniif immoo bakka inni jiru natti himii jedhee gaafannaan natti himuu diddee akkasiin gara ajjeechaatitti achi deemee jedhaa jira namichi kun. So wanti inni barbaade sun maa inni kan barbaachisiise sun hoo eenyuun namicha san ergee namicha ajjeese kana waan san akka barbaadamu kan godhe hoo eenyu. Wantoonni akkanaa kun yoo namichum ajjeese qofa qabanii abbaan dhimmaa guddichi duubatti yoo hafu taate haqni eessa jiraree. Haqni hin jiru ka jedhuuf yeroo hedduu kanaaf jechuudha kanarra dhaabbadheeti. So poolisoonni Itoophiyaa waan haga ammaa godhaniif haa galatoomanii namicha isii ajjeese qabuu isaaniitiif haa galatoomanii garuu bakkitti dubbiin irraa kaatee argamuu qabdi jechuudha. Yookaan seerri gumaa baasee waan jennu hin qabnu jechuudha. Nuti wanti guddaan ati beekuu qabdu namicha daariktii ajjeese qofa osoo hin ta'in bakka dubbiin irraa kaate eenyu akka ajjeesise maaliif akka ajjeesise. So poolisiin waa hedduu laaluu qabaayyuu. Mucayyoon tun akka obboleeyyan isaan jedhanitti kalaqa addaa akka argachaa jirtudha. Kalaqni addaa kun immoo gaafa riisarchii kana hojjettee geessite akka sadarkaa isii ol kaasu akka dhageettii guddaa argattu kan goosisuudha. Kalaqa isiin qofti yaalaa jirtu akka obboleeyyan isaanii jedhanitti waan akkanaa kana haasanii so waan san barbaachuudhaaf akka wanti kun raawwatameedhaan akka nama tokkootitti kanatti mul'atu. Kanaaf
haqni hin jiru. Ammas irra deebinee haqni hin jiru. Haqni jira ka jennu nuti 100% dhibba yoo wanti sun taargeetii nu ga'edha. Bakka yoo nuuf ga'edha. Saniin alatti persentiidhaan kennee persentii 50 qofa waan haqni mul'ateef haqni ni jira jechuun ni ulfaataa jechuudha. Kalaqa addaa kana immoo eenyutu beekuu danda'a? Namicha jazbaa amma isii ajjeese kun maalitti beeka kalaqa isiin kalaqtu kana maal akka ta'e iyyuu namichi kun ergamuu isaa kalaqa isiin kalaqaa jirtu saniinis wal qabate beekuun dirqama ta'a jechuudha. An akka kiyyatti warroota isii leenjisanii fi warroota isitti dhiyaatanii fi warroota isii wajjin sadarkaa barnootaa irra jiran namoota isitti dhiyaatan namoota waan kana quba qaban baay'inaan osoo jala gadi bu'anii qoratanii haqni ifanii bayaa jedheetiniin nama abdatu keessaayyii hundaafuu maatii isaaniitiif jajjabina hawwina waan kana mee isinis laalaa. Namni nama ajjeesee waan ajjeeseef akkanaaf ajjeese qofa jedhee haasayeetuma laaftumatti abbaan dhimmaa ka ajjeese isa ajjeese jedhanii inni qofti qabamuun kun immoo kasilaa wanti hundi miti poolisiidhaaf wanti kun isinumaaf mee akka nama tokkootitti isinumaaf yaadame akkamitti ta'a wanti kun akkamitti isinii liqimsama isin eessa keettee jedhee gaafadhee natti himuu isin dinnaan ajjeesee osoo inni jedhu tokko achitti san qabatuun qabdanii jechuudha. Lammata immoo teekistii bilbila isiitiin carshaa taalloo gadiyyaa taalloo yookaan afaan Oromoofaatiin ajjeesee jira jechuudha. Gadiyyaa taalloo jechuun afaan Oromoofaatiin ajjeesee jira. Ajjeesee jira ka jedhu teekistii bilbila isiitiin misejjiin obboleeyyan isaanii obboleeyyan isiit irratti seenee jira. So wantoonni kuni akkamitti poolisootatti waan tokko sammuu isaanii keessatti akka yaadan hin godhin. Ammas haqni hin baane haqni bahuu qaba. Namoonni aayidiyaan kiyya kun yaadni kiyya kun isinitti tole sheer godhaatii dhugaan jirtu akka baatuuf dhugaan obboleettii teennaa akka baatuuf nafsee hedduu abboota hedduutu haqa ilma kiyyaa naa baasi jedhee seeratti iyyaa jira. Akkuma argaa jirtan seerri mataa qofa fuulduruma kanaan qofa waa irraa qoshoree haqni bahee jira jedha. Garuu dhugaan jirtu duubatti dhokattee jirti. Haqni jirtu duubatti dhokattee jirti. Kanaaf namoonni yaadni kiyya kun isinitti tole laayik sheer gochuu yuutuubii kiyya sabskiraayib godhaatii viidiyoodhaan garaagaraa asirratti argachuu ni dandeessanii asirratti na hordofaa ulfaadhaan galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.